keessa Qorontos duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 4 kaasee amma 7 akka jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Jaalalli danda'aadha gaarummaa sin agarsiisa. Jaalalli hin hinaafu ofin jaju ofin bokoksu. Jaalalli lafa salphinaa hin ijaajju waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu. Hin dallanu waan namaas namarratti hin lakkaa'u. Jaalalli qajeelaa dhugaattis gammada malee jallinatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokko illee nama hin lafafu. Hunduma isaa hin amanaa, hunduma isaa hin abdataa, hunduma isaas hin obsaa jedha. Ameen. Mata duree akkas jedhu isinitti dubbadha guyyaa har'aa kana amalaaf humna jaalalaa jedhaa qabadhaa gabaabaatti. Neegicha kana jedhaa isin wal takka barsiisa godhe Waaqayyo laphee kootti waan dhangalaaseefanii isinitti dubbachuu jaalladhaa. Amalaa fi humna jaalalaa jedhaa al takka. Maaliif maali? Amalaa fi humna jaalalaa. Jaalalli amala qaba, humna qaba. Har'a xiyyeeffannaan kun guddaan sangalqama maqaa dha'ee waa'ee amalaati. Garuu waa lama biraanchi godhe farkatti qabatee kan jiru jaalala inni jedhu dudduuba irra dhufe malee dudda ooluu danda'a. Garuu isa dura dhufu kanarratti waan ta'e haasuu barbaada waan ta'eedhaaf. Amal jireenya waa'ee waan tokkoo maalummaa waan tokkoo kan ibsudha. Humni immoo gocha waan tokko ittiin raawwatamee fiixaan ba'ee wanti tokko ittiin mo'atamee humna jedhama. Baay'ee keessa galuu nan barbaachisu. Garuu waa'ee amalaa fi humna jaalalaa irratti dubbachuu jaalladha. Kutaa nama dubbisee gaafa laaltan maalummaa jaalalaa, jaalalli maal akka ta'e, eenyummaa jaalalaa, jaalala keessa maaltu akka jiru, jaalalli maal akka hin goone, jaalalli maal akka godhu waa lamatti kiyaasa. Ani immoo isa kana amala jaalalaatiinan waan tokko isin biraan ga'uu jaalladha. Sagalee Waaqayyoo keessatti gaafa laaltan waa'ee jaalalaa, maalummaa jaalalaa baay'ee qorannoo gaffa gonuun geessu. Jaalalli eenyudha? Jaalalli maalidha? Yoo jenne gabaabatti jaalala kan irraa barannu barsiisaa dhugaadhaa fi jalqabaa madhumaatti waa'ee jaalalaa kan nutti ibsu nama biraatoon ta'in waan biraatoon ta'in Waaqayyoo keenya waan itti amanne Waaqa jaalalaati, barsiisaa jaalalaati. Ameen jedhaa ayyaati. Ganaa fagoo jooruu waan biraa godhu nun gaafatu. Jaalalli maalidha? Eenyudha gaafa jennu jaalalli Waaqayyoodha. Waaqayyo irraas jaalala baranna. Kanaaf kutaa kana gaafa laaltanii waa'ee maalummaa jaalalaa, jaalalli ibsituunsaa eenyummaa jaalalaa keessatti jaalalli maal qabate akka jiru, amaloonni jaalalaa maal akka ta'anii warra Qorontosiif ergamaan Phaawulos gaafa barreessudha toora naqee waa gurguddaa 12 irratti xiyyeeffateetu eenyummaa jaalalaaf jaalalli maal akka ta'e jireenya namaa keessatti jaalalli yoo jiraate maal akka ibsudha toora galchee waa gurguddaa 12 haasa'a. Ani isa kana garuu bakka sadiitti qoodetanii naasuu barbaada. Mee san deebi'a gara jecha koo barbaadeetti dubbachuu barbaadeetti. Amalli jaalalaa maalidhaa gaafa jettanii jaalal nama keessa jiraannaan, namaaf qabaannaan, namaaf nama gidduu jiraannaan jaalalli amaloota inni qabu karaa sadiin hojjechuu danda'a jaalal. Warri barreeffattan jaalalli jireenya namaa keessa jiraannaan, namaaf jaalala qabaannaan, nama waliin jiraannu gidduu jaalalli jiraannaan waa sadii of keessaa qaba. Karaalee sadiin ani amala jaalalaa ibsuuf laphee koratti naa hiikameera. Inni tokkoffaan jaalalli amalli isaa keessaa maalidha gaafa jettanii jireenya keessa namummaa namaatti kan hojjetudha jaalalli. Amala isaa keessaa ni jalqabaa jaalalli maalidha gaafa jettan keessa namaatti hojjeta. Tuu bakkee ba'een hojjetiin otoo ollaa namaa dhaqiin tuu nama biraan gargaariin tuu nama biraaf waan biraan godhiin isa jalqabaa jaalalli amala isaa keessaa gaafa laaltanii abbichuma irratti nu mataa keenya irratti isuma gaalalan qabu jedhu irratti mallattoo agarsiisu qabaa. Wanti irraa calaqqisu jira. Kanaaf sagal qabaa gaafa laaltan ama galalaa keessaa jaalalli nama kan biraa irratti otoo fidee waan biraan dalagiin nu mataa keenyaaf namicha jaalala qaba jedhamee beekamu irrattidha hojii eegala gocha eegala. Jaalal ni jalqabaa. Abaluun nama galalaa jechuu dandeessu, ani nama galalaa jechuu dandeessu, ekeleenfaa nama galalaa jechuu dandeessu. Inni jalqabaa garuu jaalalli jireenya nama sagaalala qaba jedhamu irratti hojjeta. Kanaaf jecha gabaabaa ofii keenya keessatti jalqaba jaalalli wantan agarsiisu wantan hojjetu amala isaa keessaa. Yeroo tokko namoonni jaalala isaanii ibsachuudhaaf jedhanii waa baay'ee godhu, waan baay'ee raawwatu, wanta baay'ee calaqqisiisu waan baay'ee gochuudhaaf fiigu. Asasinii deebi'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaadhaaf muqaa tokko ture. Affanni qulqullaan maal jedha guyyaa har'aa waldaan kiristaanaa qopheessitee kabagaa jirtu waa'ee du'aa ka'umsaa kanarratti wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 Waaqayyo biyya lafaa
waan jaallateef jedha tokkicha ilma isa dabarsee maal godheef jedha kenneefiidha jedha. Waaqayyootu biyya lafaa waan jaallateef jaalala agarsiisuudhaaf jecha jaalala qabuu fi akkamitti akka jaallate hangi jaalala isaa akkam akka ta'e ibsuudhaaf tokkicha ilma isaa qabu otoo mararsiifatiin biyya lafaadhaaf kenneera. Eenyummaa jaalalaa Waaqayyootu nama barsiisa. Waaqayyo kan isaa kan ta'e kan isaa keessaayyuu tokkicha ofii isaatii qabu maal godheera biyya lafaadhaaf dabarsee kenneera. Waaqayyo erga Kiristoosiin kennee Kiristoos immoo erga Waaqayyo biraa kennamee kee booddee gara biyya lafaatti gaafa dhufu waldaa kiristaanaadhaaf warra Kiristoositti amane hundumaadhaaf jireenya bara baraa haa qabatanii maal godheera jaalalaan dabarsee of kenneera. Meera isiniin deebi'a. Waaqayyo ilma isaa nuu kenneera. Ilmi isaa maal ta'eera nu warra amananii maal godheera of kenneera. Jaalalli Waaqayyo irraa kan baratamudha. Iyesuus Kiristoos inni Waaqayyo abbaa biraa jaalalaan ergame ofii isaas hojii abbaa isaatii jaalalaan raawwateera. Jedhamiti sagalee Waaqayyooyyuu wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 9 maal jedha? Abbaan koo akkuma na jaallate anis akkuma isin jaalladhe isin immoo jedha jaalalatti maal godhaa jedha natti jiraadhaa jedha. Abbaan koo akkuma na jaallate anis akkuma isin jaalladhe isin immoo jaalalaan natti qabamaatii jiraadhaa jedha. Jecha kanan barbaadama yeroo deebisu sadaffaa. Abbaan koo akkuma na jaallate ani immoo akkuma isin jaalladhe isin immoo jaalalaan maal ta'a natti qabamaatii jiraadhaa jedha. Waaqayyootu eenyuun jaallateera? Kiristoosiin jaallateera. Jaalala akkamii mucummaa isaa miti biyya lafaaf kennuu jaallateera. Yesuus inni biyya lafaaf kenname immoo of nuu kennuu jaallateera. Erga of nuu kenne maa jedhe bartootaan isin immoo maal ta'a jaalalaan na wajjiniin jiraadhaa jedha. Kiristaanarra jireenya isaa keessa maal qabaachuu qaba gaafa jettan jaalala qabaachuu qaba jechuudha walumaa galatti. Eenyuun fakkaachuudhaaf sasaafii du'e fakkaachuudhaaf uumaa isaa fakkaachuudhaaf sasaafii kenname sasaafii qarfame sasaafii qullaate saqobaasaa fannoorra oolee fi fakkaatee jiraachuudhaaf maal qabaachuu qaba jaalala qabaachuu qaba jechuudha. Kan inni barbaadu maalidha Waaqni namarraa gaafa kennu jaalaladha. Egaa waldaa kanaanis ergamaan kun maal jedheeni jaalalli kana waan ta'eedhaaf jaalala kanaan jiraadhaa jedhe gorsu barbaade. Ani immoo irra jireenya keenya keessatti jaalala jira taanaan sagal qabaa hojii hojjechuu kan jalqabu ollaa keenyaaf otoo hin taane namoonni bukkeef otoo hin taane nu mataa keenya irratti jaalalli sagal qabaa hojjeta. Akkamittiin tokko jaalalli dhuguma nu keessa jiraannaan nu keessatti maal hojjeta? Isa kana barreessaa tokko sagal qabaa nama keessa jaalalli jiraannaan namni jaalala qabu isa keessatti amalli mul'atu wanti mul'atu maalidha gaafa jettan inni hangafaa jireenya keenya keessatti akkati dandeessu si godha. Akkati dandeessu hammina haa ta'u jallina haa ta'u dhukkuba haa ta'u waraansa haa ta'u maqaa badii haa ta'u waan garagaraa yoo ta'u akkati dandeessu si godha. Maaltu jiraannaan jaalalli nama keessa jiraannaan namni akka inni danda'u godha. Maal jedha waan ta'eedhaaf Qorontos duraa boqonnaan 13 lakkoofsa maal jedha jaalalli maal jedha jedha danda'aadha. Mee qabaa nama sin bukkete nama gajabeessaati jaalalli danda'aa ta'uu isaa hin dagatiinidhaani. Jaalalli danda'aadha jedhaani. Nama jaalala qaba jedhamee waldaa keessatti beekamu akkamittiin beektu gaafa jettan isa jalqabaa jaalala qaba taanaan qabaachuusaa waan ittiin beeknu danda'a. Maal danda'a? Dhukkuba ta'uu danda'a. Rakkina ta'uu danda'a. Maqaa baduu danda'a. Waan baay'ee ta'uu danda'a. Garuu maalidha? Namni gaafa of keessa jaalala qabaatu inni hangafaa danda'a. Waan hundumaatti iyyuu rakkinatti bal'inatti dhukkubatti yaaddootti maqaa baduutti arrabsamuutti danda'an maal qabaannaan jaalala qabaannaan na dhagaa. Namoonni tokko maal jedhu an nama jaalalaati jedhu. Nama tokkonis maal jenna ekeleen nama jaalalaatiin dhuguma nama jaalalaa taana maalidha danda'an waan danda'uu qabu hamma nama tokkoof hamma nama jaalala tokkootti maal ta'uu qaba danda'uu qaba. Jireenya namaa irratti dhanni kun na dhagaa. Nama biraaf jaalala qabaachuu keenya ibsa miti inni kun jalqaba. Nama jaalala ta'uu keenya ibsa. Qabaame nama sin bukketiin ati nama jaalala taanaan jedhaani. Danda'aadha dhaani. Hin dandeessu hunduma isaadha. Mee harkaa fuudhaatti ameen jedhaadha. Jaalalli maalidha? Danda'an. Waan sirra ga'e maqaa baduu haa ta'u waan kamuu haa ta'u yeroo tokko namoota irratti waan garagaraa gimgamaa goona. Ni kuusa isteeppii lammaffaan jaalala qabna taanaan nu keessa jaalalli jiraannaan jaalalaatiin humna jaalalli qabuutiin mo'annee jiraachuu barbaannaan
jireenya keenya keessatti inni jalqaba wanta argamaa inni akka nuti dandeenyu nu godha. Akka dandeenyu maqaa baduu ta'uu danda'a dandeenye ammayyuu waan garaagaraa ta'uu danda'a. Mee gooftaa keenya irraa baradhaa. Barattoota warra 12 keessaa Yuudaan bartuu isaa ture. Dabarsee gaafa isa kenne har'uma Yuudaan Yesuusin dabarsee kenne miti. Gabaa nagadaa hoolaa fakkeessa Yesuus garuu hoolaan akka nama hoolaa gurguruuf nagaduutti gabaa gurgurtaa dhaabee ture Yesuusin. Eenyu duukaa? Saaduqoota duukaa, Fariisota duukaa, luboota duukaa guyyaadhaa gara guyyaatti dhaabachaa ture. Maal gochuudhaaf? Yesuusin dabarsee kennuudhaaf. Gaafa inni bakkee oolee galee Yesuus wajjin maaddiitti taa'ee nyaatu, gaafa inni taa'ee baratu, gaafa inni taa'ee kadhatu Yesuus guyyaa hundumaa maal gochaa ture? Obsaafii ture. Malee si argeera, si bareera, si beeka, eenyummaa kee jedhe maal hin goone hin lafamne hamma obsuufi qabu maal godheera gooftaan obseefiidha. Jaalalli maal waan ta'eedhaaf? Danda'aadha waan ta'eedhaaf danda'aafii ture gooftaan. Amala isaa, gocha isaa. Amalli namaa keessaa immoo gaafa laaltan namni gaafa badii raawwatu waan baay'ee godha. Badii raawwachaa jira. Kiyyoo micciiraa jira. Yesuus kana inni maal gochaa ture? Danda'aafii ture. Dhaqaa dubbisaa Luqaas 22 lakkoofsa 32 kaasaa 40 dubbisaa. Jireenya Yuudaa gaafa laaltan taateen kun hundumtuu akka ta'uudhaaf sagal qabaa balbala kan bane eenyudha? Taatichi ta'uun dirqama isa ture. Garuu karaa eenyu baname? Karaa Yuudaa baname. Karaa bartuusaa baname. Ji'oota ta'uu danda'a, waggaayyuu ta'uu danda'a, torban tokko torban lama ta'uu danda'a. Yesuusin dabarsee kennuudhaaf yeroo inni karaa cirachaa ture Yesuus kan hundumaa wallaalee miti beeka ture garuu maal godheefidha? Danda'eefidha. Jaalal sagal qabaa jireenyuma keenya keessatti waan hojjetu qaba. Maal nu godha? Akka dandeenyu nu godha. Tokko lama tokko akka dandeenyu nu godha. Tokko lama jaalalli gaafa nu keessa jiraatu gaarummaa akka hojjennu nu taasisa. Ana makka nama biraan haasaa galameti. Ati mataan kee ani mataan koo nama jaalalaa taanaan jaalalli nu keessa jiraannaan nama biraatti nu dhiibee gaarii godhi nuun jedhamiti. Gaarii hojjetu nuun jedhamiti. Akka nuti gaarummaa hojjennu akka nuti gaarummaa goonu hafuuruma nu keessa jiru jaalalli yoo nu keessa jiraate gaarummaa akka goonu yeroo hundumaa maal godha? Nu kakaasa. Namaaf haa ta'u, ollaa keenyaaf haa ta'u, hiriyyaa keenyaaf haa ta'u, eenyumaaf haa ta'u jaalalli jiraannaan daboo deebisuun eeggatu. Biddiran eeggatu. Nama barbaadeef eenyuuf haa ta'u maal godha? Gaarii godhi gaarummaa hojjedhu siin jedha. Har'a sin eebbisa maqaa Yesuusiin. Gaarummaan sirraa godhaane gara keettaa deebuu dhiiga qaraanii warraa. Gara keettaa deebuu dhiiga Yesuusiin. Bara kana amma gaafa laaltan bara gallinni amma akkaa jirudha. Afaan namaatii qabee immoo hojii namaatti. Akka namni gaariin gooneef, akka namni gaarummaan hojjenneedhaaf waan baay'ee xaxamaa oola yeroo baay'ee obsa namaa fixaa oola. Waaqayyo akkasiin jedha guyyaarraa. Nama jaalalaa ta'uu kee gaarummaa kee nan beeka gaarii hojjedhu siin jedha Waaqayyoota. Nama sin bukkee qabaatii Waaqayyo gaarummaa sirraa barbaada jedhaani. Jaalala qabaannaan jedhaani. Gaarummaa hojjetta jedhaani. Eenyutu hojjeta kana? Nama maal qabuudha? Nama otoo hin taane ofuma keetiif jettee gaarii hojjetta. Gaarii hojjedhu siin jedha. Yoo gabaadhaatti, yoo asfaaltii irra deemte, yoo waan garaagaraa goote, yoo waa barreessite, yoo waan ta'e goote gaarii ma godhii siin jedha. Har'a hafuurri kun si keessaa kan du'e siif haa deebuu dhiiga qaraanii warraa. Kottan harka fuudhaa ameen jedha ayyaat. Meema fudhadhaa ollaan keessan nagaa bultee yoo siin jedha maal si galchee bara siin jedhudha. Nagaa ooltee gaafa gattuma maal si dhibee bara siin jedhudha mitiire. Waan hundumaa faallaa bara hiikamudha. Yooti nagaa wayii gaafatte micciiramuma bara deebise dhaloonni kun Waaqayyo akka zakkaa gara guyyaarraa. Ati si keessa gaarummaan jiraannaan nama jaalalaati jaa. Ameen jedha ayyaat. Gaarummaan si keessa jiraannaan ati nama jaalalaati. Kanaaf jaalalli amala isaa keessaa inni tokkoffaan jireenya namarratti maal godhan jedhee hojjeta sagal qaba. Numa keessatti suma keessa mataa keetti nama biraan miti suma irratti sidida akka tamaan goone sidida akkati galjinan goone sidida akkati waan dabaan hojjennu harka kee qabee miilla kee qabeetu gaarii hojjedhu siin jedha. Haleluuyaa. Bakka gammaddan namoonni akkasii yoo jiraattan jallinan dubbadhaa gaafa gettu himbii siin jedha. Eenyutu? Jaalalatu. Maal godhi malee gaarii dubbadhu siin jedha. Gaarii barreessii siin jedha. Gaarii godhii siin jedha. Nam tokko afaanii baasee ameen haa jedhaatu. Mee ani gaarummaan hojjedha jedha ayyaa se lama. Ani gaarummaan hojjedha jedha ayyaa. Amala maalitti kun amala jaalalaati. Tokko sadii maal hojjeta nama keessatti jaalalli. Nu mataa keenya irratti hojjeta argata jaalalli nu keessatti maal hojjetan sadaffaa.
Sadaffaa wanta nagatu akkati gadu of deebistu si godha. Gad akkati of deebistu. Tu namni gad jedhi siin hin jedhin. Tu namni gad of qabi siin hin jedhin. Gad akkati of deebistu si godha. Mee gooftaa keenya Yesuus ilaala. Ilma Waaqayyooti. Hundumaa danda'a. Beekaadha. Aangoo hundumaa qaba. Garuu biyya lafaarra giraachaa gaafa ture mana abbaa isaatii kaasee amma guyyaa tajaajila isaa raawwatee fannoo irra oolutti nama kamii galarraa ture garuu maal ta'a ture? Nama kamii gad of qabaa ture? Danda'a akkamii ture? Dadhabaa of fakkeesse. Beekaa akkamii ture? Wallaalaa of fakkeesse. Maaliif? Iyesuus Waaqa jaalalaa waan ta'eedhaaf gad of qabee ture. Nama keessa galalli jiraannaan, jireenya namaa keessa galalli jiraannaan eenyu durattuu iddoo kamittiyyuu saayitii kamiyyuu akkati gad of qabdu si godha. Kata bokoksutu miti, kata of jajju miti, kata of dhiibdu miti. Maal si godha? Akkati gajjattu si godha. Nagaa gaafachuu kee haa ta'u, adeemsa miilla kee haa ta'u, yaada sammuu kee haa ta'u, wanta kamiyyuu haa ta'u akkati gad of qabdu si godha. Gaafa gajjattummaa Waaqayyo ol si kaasa. Mee afaanii baasa ameen jedhaayyaat. Si keessa jiraannaan jaalalli waan ittiin si ilaallu kan biraan qabnu maal godhi siin gadhara keessa keedha gadi gadhii siin jedha. Nama hundumaadhaaf qoma ergame hojjedhuuf siin jedha. Afurri kun si keessaa kan du'e har'aa qabee siifaa deemuu dhiiga qaraanii warraan. Mee bara kana laalam seexanni bara kana maal godhee jira? Ilma nama hundumaatti afuufamuu naqee jira. Of tuulummaa, of jajuu. Dhugaamoo soba? Hin qabu garuu akka waan qabuutti, hin beeku garuu akka waan beekuutti, bira hin geenye garuu akka waan bira ga'etti. Maalinni barri kun gaafa gettan bara jireenya namaa keessaa jaalalli gogeedha. Yesuus Kiristoos har'a nuu du'e du'aa ka'e jennee fakkaraa kan jirru jaalalaan moo'ee waan hundumaa. Haleluuyaa. Ergaan si qaba guyyaa har'aa kana. As qaba harka mirgaa. Wayyaa kee geeddartee waan gara garaa gootee mo'achuu kan dadhabde gajjetta dura keetii lafa dhaarraa qabee dhiiga qaraanii warra. Mee gadan jedha jedhaayyaat. Kan na rakkise jedhaayyaa. Harka naa laata jedhaayyaat. Namni gammadi ameen aydaat. Biyya lafaa kana mo'achuu kan dandeessan, nama jabaa gadi qabuu kan dandeessan, beekaa biyyaa mo'achuu kan dandeessan, nama sin caaluu kan dandeessan jaalalaan qofaatiinidha. Nama sin caalu qabeenyaan haa ta'u, horiitiin haa ta'u, beekumsaan haa ta'u, ayyaanaan haa ta'u, taayitaan haa ta'u, nama caaluu kan dandeessu ol of qabdeetoo hin taane gad of qabdeetudha. Amala jaalalaatu gad of deebisa garuu mo'ataadha. Tokkol kaase ameen aydaat. Haleluuyaa. Yesuus ilma Waaqayyoo gaafa laaltan waan hundumaa gochuu hin danda'a garuu maal ta'a ture? Gad of qabeera. Hamma kamitti? Hamma fannoo irratti, hamma wayyaan irraa ba'utti, amma qoraattii irra kaanitti, amma maqaa balleessanitti obsee danda'e garuu maal godhe? Yeroo dhumaaf sadhumaatti garuu mo'atee mirgabbaa kan taa'e eenyu qofaadha? Yesuus qofaadha. Akkasiin jedhu Waaqayyo guyyaa har'aa kana. Hin mo'attaate gadi jedhiisiin jedhe. Nu keessa jiraannaan jaalalli isaan gaafa hundi keessa na wajjin ta'a. Gad akka jennu nu godha. Jaalalala kana mummaa keetu. Ollaa keef, naannoo keef, maatii keef, eenyuu keef na dhagaye guyyaa har'aa. Waaqayyo kana sirraa barbaada. Waaqatitti amantee jirtu du'aan akka era waaqatti amma gaggaa jirtu waaqa akkamitti beektu? Waaqa jaalalaati. Nama sin bukkee qabaatii amalli jaalalaa jedhaani. Gad of qabuudha dhaane. Gad of deebisuudha dhaane. Gad of deebisuun immoo gadhaane. Moo'icha namaa laataadha. Harkaa fuudhaa si'a lama ameen jedhadhaa. Dabalaati ameen jedha ammas. Ni tokkoffaan amala isaa keessa jaalalli maal godhan jedhee jireenya namaa irratti maal godha? Hojjeta nu keessatti amala jaalalaa keessa. No. Nama biraaf hojjedhu isin jedhe jalqaba sirratti hojjeta. Maal godhee? Si dandeessisee, maal godhee? Gaarummaa si hojjechiisee, maal godhee? Gadi of si qabsiisee, gad akkati gattu si goosisa. Kati gajjettu nama hundumaaf yeroo hundumaa keessatti haala hundumaa keessatti si goosisa. Lammaffaa jaalalli amala isaa keessa iddoon itti argatu kan biraan namootaaf akka hojjennuuf namarratti nu hojjechiisa. Nurratti hojjeta, namarratti akka hojjennu nu godha. Mina wajjin ta'a. Amala jaalalaati. Namoota jaalala qaban gaafa laaltan amalli jaalalaa humna inni qabaate jireenya namootu keessa ni tokkoffaan nurratti argaggatee booda ni lammaffaan immoo nama biraarratti hojjeta. Nama biraarratti maal godhee? Namarratti jaalala akkamiin hojjeta? Ofii keenya keessa kun erga jiraate hin jiru yoo ta'e marga nuu deebi'ee
nama biraa irratti garuu akkamiin hojjeta jaalalli ni tokko lama tokko jedhaati warri barreeffatte inni hangafaa jaalalli nu keessa jiraata erga ta'e nama irratti akka hojjennuudhaaf wanta nu taasisu inni hangafaa keessa nama akka lafa nu hin godhu hin janya malee nama akka janyu godha namootaan waa'ee isaanii waan gaarii akkaasomu waa'ee isaanii waan sirrii akkaasomu dadhabbina isaanii caalaa jabina isaanii akkaasomu kufaatii isaanii caalaa ka'umsa isaanii akkaasomu maalin godhu galalatu hin lafafu waan ta'eedhaaf kan namaatam nama jaalalaa taanaan namarratti akka hojjetu taasisa namarratti akka hojjetu dabaa hojjete garuu gaarii herreegdaaf yakka hojjete garuu waan sirrii gattee lakkooftaaf eenyu barbaada kana waaqayyo barbaada waan ta'eedhaaf amala jaalalaati waan ta'eedhaaf jaalalli immoo waaqayyo keenyadha waan ta'eedhaaf jireenya namaa keessa galalli giraannaan namni wanta inni godhu namarratti maalin godhu hin lafafu oduu gadhee naasa'u na dhagaa waa'ee namaa namatti himuu sirriidha waa'ee namaa garuu nama biraatti himuu sirrii miti dadhabbii namaa abbikkatti himuu sirriidha nama biraatti haasa'uun garuu sirrii miti maal akka inni balleessa maal akka inni godhe abbikkatti haasa'uun sirriidha dhugaaf qabatamaatiin dabarsanii garuu haadhoo biraatti obboleessa biraatti haasa'uun waan lafa fuudha isa kana macaafni hin eeyyamu amala jaalalaas miti amala nama jibbi keessaa guuteeti na dhagaa guyyaarraa amala jaalalaa keessa humnatu jira humni immoo moo'icha siilaatu guyyaarraa si argata mee harka mirga ol kaasaa amaneera jedha ayyaat jaalalli koo badee jedha ayyaa naa deebi'a jedha ayyaat yesuus jibbee moo jaallatee fannoora nu oole mee hundumti dubbadha maaliidha dirqama immoo jaalalaanidha yesuus jaalalaanidha gaafa kadhate maa jedha kadhanna sakkeetti yaa abbaayidha akka fedha koo miti akka maalee haa ta'u malee akka jaalala kee haa ta'u xoofoon dhiphinaa kun fedha kee yoo ta'e haa darbu garuu akka jaalala kee immoo haa ta'u waaw warri jaalala waaqayyoo raawwatan fedhi isaanii galma ga'a warri jaalala waaqayyoo raawwatan waaqayyo yaada isaanii fiixaan baasa sin eebbisas qabe harka bitaa mirga waa kan hin baane jaalalli waaqayyo irraa qabee siyaadhaalu maqaa yesuusiin siyaadhaalu jedha yaa jaalala waaqayyo na dhaali jedha altakkaayyaa na dhaali jedha ayyaat haleluuyaa Isaayyaas maayila 53 lakkoofsa 4 irratti yeroo waaqayyo Yesuus Kiristoos gad deebise nama hundumaa gadi godhe akka nama qaccabame kan gaafasa godhe nuni garuudha akka waan waaqayyo gad deebise dhaayikka isa rukuteetti lakkoomne jedha ni garuu ba'aa keenya baate nuuf jedhee gad of deebiseedha sagalee waaqayyootu ni dhugumaan dhiphina keenya hundumaa ofirra kaa'e jedha muddama keenya sin baate sababii keenya maal ta'e dhiphate qaccabsame garafame namaa gad ta'e waayyuun dubbanne akka hoolaa rifeensa irraa muruuf geessanitti isaan duukaa oofamaa ture Yesuus hin lafamne na balleessuuf deemtu na ajjeesuuf deemtu na irratti mari'achaa turtan hin kenneef Yesuus duukaa deemaa ture hin lafamne dabooyyuun deeffanne Yesuus cal jedhe malee har'a anaaf siniif waan kadhadha guyyaarraa afurri kuniif amalli kun gara koof gara keetti adeemu maqaa Kiristoosiin gara koof gara keetti adeemu dhiiga qaraanii warraa amala maaliiti waan ta'eef amala jaalalaati maalin godhu hin lafafu hin jaja malee lama jaalal jireenya namaa irratti maal hojjeta darbee nama biraa irratti namaaf akka maal hojjennu nu goosisa lama gaafa jettan si gammachiisa malee sin dallansiisu waa'ee namaadhaaf gammachuu akka qabaannu taasisa mee warra wajjin jirtan maal nama godhan jedhe nama gammachiisa malee maal nama godhu nama dallansiisu jaalalatu maalin godhu waan ta'eedhaaf in dallan waan ta'eedhaaf ani immoo isa kana gaarummaatti gaafanii kadhu jireenya namaarratti nama gammachiisa malee nama dallansiisu jaalalli waa'ee namaaf gaafa yaad hojjetee milkaa'ee nagadee gaa'ila dhaabee waa gaafa ta'uuf si aarsa toon ta'an si gammachiisa shoo baga ta'eefi jetta baga waaqayyo gargaaree jetta baga waaqayyo harka qabee jetta gaafa takkas jettu waaqayyo immoo kan kee dachaa baay'isa tokko afaanii baase ameen haayidhaat dhaloonni ammaa garuu walitti aadaa oola dhugaadhaan aadaa oola
yoo waa ta'eef, yoo waatti milkaa'e, yoo waa banameef, yoo waa qajeeleef, dhaloonni kun hin gammadaa, hin gammadu. Dhuguma nama gaalalaa tanaan garuu hin gammaddaaf. Waltajjii irrattuu haa ta'u, biiroo keessattuu haa ta'u, gabaa keessattuu haa ta'u, miindaatiin haa ta'u, waan kamiinuu haa ta'u, jaalala qabda taanaan namaaf namarratti waan argitu gammachuudha malee maal miti dallansuu miti. Gaarummaa ta'eef hundumaaf hin gammaddaaf. Hamminni gaafa ta'u miti. Namoota baay'ee bira gaafa laaltan, gaafa namaaf waa migatu, gaafa waa qajeelu, hiriyyaa makee kaleessa eengada si wajjin dhala bilisuu irraa galagala. Gaafatti mana gaarii jaarrattee mana gaariitti galtu dur huuruun garas ga'e. Hin barbaadu dhaloonni kun. Waan siniin gedha dhugaan siniin gedha as keessa kan jiraatan jiraattan waaqayyo akka siniin gedha. Namni jaalalaa gaariin gaafa namaa ta'uuf hin gammada. Mee warri gammadan namaaf hin gammaddu dhuguma. Hin galateeffattu waaqayyoon. Qobaatti galateeffatanii beektu waaqayyoon. Moon aartu nam tokko gaafa darbu bageetaa biyyesuus simas qabeer kamirgaa. Kana kan fakkaatu jireenya keera jira taanaan har'aa qabee du'uu kanaan sirraa ajjeeseera dhiiga qaraanii warraan. Ajjeeseera biyyesuus. Wantan amma jedhu kana qabda taanaan sirraa du'u guyyaa har'aa kana. An ameenan jedha ameen jedha lana duukaa iyyee. Sirraa ajjeesu waaqayyo guyyaa har'aa kana. Mee sagalee gabaa yaa waaqayyo narraa ajjeese jedha ayyaatu. Yaa namarratti gaafa hojjetu ni gulantaa lammaffaan namaaf akka gammadu si taasisa. Kati namaaf gammadu. Kati galateeffattu. Malee kati lallamtu miti. Kati nyaara guurtu miti. Kati yaadi garaa keetiin caaltee hinaaftu miti. Waaqayyo gammachuu keetti gammada. Gammachuu ati gammaddeen immoo jireenya si badhaasa. Yoo ati waan ta'e godhatu otoo waan jedhiin bukkeen darbuuf namni. Meeshee kanarratti baasaa. Baay'een keessa nam tokko gaafa milkaa'uun baay'ee taasisaa. Meekottaa bara kana keessa waaqayyo irra bakkeetti luugama siniif haa godhu. Baruma kana keessa waaqayyo irra bakkeetti luugama haa godhuun jedhamee gida ayyaata. Amma ilaaltan feesbuukiitiin, intarneetiitiin, mana bunaatti, iddoo garaagaraatti, waltajjii irratti, waltajjaa ol ilmi namaa. No bayi keessa galateeffadhuufi yoo galateeffachuu dhabde immoo dhiisi bukkee darbi. Namni jaalalaa waan kam keessa maal godha beektu? Warra waa'ee keef deemanii haasaa gadhee haasaan, warra siree lafafaman, warra maqaa si balleessan, otuma dhageessu akka nama dhageenye taata. Tuma argitu akka nama argine, tuma beektu akka nama hin beekne, gaafati caljettee gaarii yaadduu fi waaqayyo immoo gaarummaan akkasii argatu godha. Sagalee gaban harkaa fuudhaati. Ameen jedha dabalaati. Namarratti hojjeta. Ni lammaffaan lama sadii akkamittiin ni tokkoffaan nama lafa businiin jedhan ni lammaffaan namaa gammada malee hin dalanu siniin jedhan ni sadaffaan maal godha sinitti fakkaate lama sadii gaarummaa namaa bichaa lakkaa ni tokkoffaan gaarummaa hojjetaan siniin jedhe namichi gaarummaa hojjeta erga ofii gaarii hojjette immoo atus maal goota ree gaarummaa namaa lakkoofta namoonni keessan gara koo laala namoonni yeroo baay'ee gaarummaa namaa lakkaa'urra yarri namaa kan lakkaan baay'ee Lama soo tokko sitti himan jala mureen nama tokko badii yoo qabaate badii isaa wajjin galadhaa jechaan jedhame itti maasi sirreessa garuu yeroo baay'ee namoonni dhaloota ammaa gaafa laaltan gaarii ni dhibba godhe keessa yartuu tokko godheen 99 jalaa maal godhu kaansil jalaa godhu gaarii baay'ee godheera waan baay'ee hojjeteera waan baay'ee fiixaan baaseera garuu maal godhu yartuu waan tokkoof waa lama sanaan jalaa kaansil godhu na dhagaa waaqayyo garuu amala galalaa keessa kan maal barbaada beektu akka itti gaarummaa lakkoofnu gaarii namicha irratti godhamne iyyuu gaarummaa akka lakkoofnuuf amala waaqayyooti yaada kee keessa amanni kun mee sabakkee miti nangafaa laphee keenya keessadha kan inni jiru bakkeetti miti laphee keenya keessa maal qabdaaf waa'ee obboleessa kee maal qabdaaf waa'ee obboleettii kee Iyesuus Kiristoos siisa nama dadhabaa kana furuudhaaf dadhabaa foonii uffatee dhufe garuu dadhabaa fooniin hin mu'amne mootii darbeera ameen jedha ayyaati Yesuus dadhabaa foonii uffatee dhufee anaaf sii furuufidha dadhabaa garuu foon sana maal hin taane Yesuus hin mu'amne mootii darbe malee namarratti kan lakkaa'u maalidha gaarummaadha wanta inni hojjete qajeelina wanta inni hojjete waan gaarii wanta inni godhe waan gaarii wanta inni dabarse waan gaarii
Wantanni fide waan gaarii, wantanni si yaade waan gaarii. Jireenya Waaqayyoo ras kan isin agarta yeroo baay'ee maayin Daawit biyya lafarra gaafa ture baay'ee nama yakkedha. Yeroo hundumaa maal jedha Waaqayyootiin? Abeet gaarummaa kee jedha Waaqayyootiin. Abeet jaalala kee, abeet oo'a kee jedha Daawit. Maal waan ta'eedhaaf? Waaqayyo yeroo hundumaa oo'a qabeessa waan ta'eedhaaf. Daawitiin immoo deebi'ee maal jedha? Garbicha koo garaa koo'edha. Yakkuu dhiise miti. Yakka isaa maal godha Waaqayyootu dhiifama godhaaf. Namaaf kan dhiistan dhiifamni isinii ta'a guyyaa irraa kana. Meera karraasa ameen jedha ayyaat. Ani har'aa kaasee jedha ayyaat. Nama irratti jedha ayyaat. Jallina lakkaa'u jedha ayyaa. Gaarummaan lakkaa'a jedha. Gaarummaan naa lakkaa'amaa jedha ayyaat. Amma mee dhugaan isiniin jedha baay'een keessan utuu waa'ee namaa haasoftan dhume barri keessan waa'ee namaa. Maal dhugaan isinitti moo? Waa'ee namaa. Nama tokko irraa waa'ee inti namaan buu bakka afaan isaarraa haasofii waa'ee Yesuus. Odeessi waa'ee Yesuus. Dubbadhu waa'ee Yesuus. Otoo waa'ee nama haasaanii dhiyee bari'a. Otoo waa'ee nama dubbatanii. Otuma waa'ee nama waan garaa jechaa oolanii barri isaanii dhuma. Akkasiin gad irra Yesuus gaarummaa namaa haasooyye. Gaarummaa namaa dubbadhu. Yeroo sana jireenyi kee hiika argata. Amala jaalalaa fi humna jaalala keessa jiru beekuu kan dandeenyu jireenya keenya keessa irratti dhamne yoo laalleef nama irratti yaada qabnu kana yoo laalleedha. Kan nu furannu maalidha beektu jaalala. Qabaa nama sin bukkeeti. Amalli jaalalaa jedhaani. Ofiirraa kaasee jedha. Hamma namaattidha jedha. Waan gaarii yaaduudha jedhaani. Waan gaarii hojjechuudha jedhaani. Gaarii yaadi gaarii hojjedhu jedhaani. Har'a kana isinii kadhachuuf deemaan jirama waan biraa mitan. Ayyaana kana si waame waan Waaqayyootti hin tolle sirra kan jiru sirraa aduu guyyaarra. Mee harkas qabaa gubaayee guutummaa maalu sinirraa aduu maqaa Yesuusiin. Sinirraa aduu Yesuus. Mee gaaffii tokkoon sin gaafadha afaan guutanii deebisu nan amana Waaqayyo Waaqa maaliiti? Dubbadhaa maali? Waaqayyo Waaqa maaliiti? Waaqa jaalala. Anaaf si'oo nama akkamii ta'uu qabna? Nama jaalala. Maal? Mee nama jaalalaan ta'a gadhaayyaa. Ol kaasaa harka mirgaa nama jaalalaan ta'a gadhaayyaa. Waaqayyo si haa taasisu. Waaqa jaalala bukkee jiraacha nama jaalalaan taanu taanaan. Dhugaan isiniin jedha hiika dhabaa jireenyaa nu galaata. Amalaaf humni jaalala keessa jiru karaalee kana fiixaan ba'a. Sadaffaa itti dubbadheera. Gaarummaa namaati kan inni lakkaa'u. Ni sadaffaa gulantaa sadaffaa irratti jaalalli isiniin jedha amalli jaalala doo sadiitti hojjetan isiniin jedha. Tokko nurratti lammaffaa namarratti sadaffaa namoota lamaan gidduutti hojjeta. Dhuguma si keessa jaalalli jiraannaan namaaf yaada nama siin jedhe kana qabaannaan hojii akkasii namarratti hojjennaan maal fa'a? Jireenya isa lammaffaa keessatti waan tokko nurra isinii deebi'uu barbaada. Nama lafatu taanaan namaaf gammadda taanaan gaarummaa namaa lakkoofsa taanaan siif namicha gidduutti wanti jiru tokko jira. Wanti hojjetamu wanti hin cabne tokko jira. Niyyuu maalin sadii tokko jedhaati. Amala jaalalaa keessa wanti jiru namaaf nama gidduutti wanta hin daggatu abdii jira. Abdii akkat abdatu si godha. Ollaa kee akkat abdattu. Maatii kee akkat abdattu. Tajaajilaa waldaa kee akkat abdattu. Amanaa kee akka abdattu si godha. Yoo maal ta'e jireenya ofii kee irratti wanta dhammaasee kana yoo hojjete namicha irrattis yaada akkasii yoo qabaatte maaltu jira? Abdii jira. Abdii qabda waldaa keef, abdii qabda ollaa kee irraa. Waaqayyo bichaarraa miti Waaqayyo akka nama sii kenneera. Namoonni baay'ee maal an naman qabu jedhu. Waaqayyo immoo nama sii kenne. Ani aan namni hin jiru jedhu. Waaqayyo immoo al takkaa bichaa ilma isaa foon uffachee sii kenne ilmi Waaqayyo Yesuus lama foon hin uffatu. Garuu namuma akka koo bakka kee sii kenna Waaqayyo. Nama siif alatu Waaqayyo. As qabaa harka mirgaa Waaqayyo nama siif alatu ameen jedhaayyaa. Mee harka ol kaasaa yaa Waaqayyo jedhaayyaa. Nama naalaadhu jedhaayyaa. Jaalalaan jedhaayyaat. Wajjinan jiraadha jedhaayyaa. Na gargaari jedhaayyaat. Tokko afaanii baase ameenaa jedhaat. Har'a kana isinii kadhadha. Qabeenyi keessan inni guddaan namadha. Nama rakka jira eebbi kee. Siifaa dhufu guyyaarraa kana. Nu wali akkaatti wanta hojjetu qaba. Inni tokko afaanii isinii gade jaalalli hundumaa maal godha jedha. Sagalee nama dubbisee Qorontos hundumaa maal godha jedha hin abdataa jedha. Sadii lama. Jaalalli walii keenya gidduutti karaa inni mul'atu amala isaa keessa
qajeelinaaf dhugaatti gammada. Nu lamaan gidduutti Waaqayyo karaa jaalalaa maal takka fiixan barbaada? Qajeelina dhugaa. Kadhagaa maatiin obbolaa gidduutti, agalgaa'ii gidduutti, raagota gidduutti, hojii garagaraaf sektara garagaraa keessatti iddoo jaalalli jiru namaaf nama gidduu qajeelinaaf dhugaatu hojjeta. Abdiitu hojjeta. Wal abdatu. Akka namaatti abdiidhaan walii liqeessu, abdiidhaan walii kennu, abdiidhaan wabii walii ta'u, abdiidhaan rakkina wal oolchu, abdiidhaan waa takka seenan onne sitti toru. Qajeelinni dhugaan jira iddoo maaltu jiru? Iddoo jaalalli jiru. Si keessa jaalalli jiraannaan nama si bukkeen boojjitaati. Kottaa miidhaan harkaa fuudhaa. Si keessa jaalalli jiraannaan nama ollaa keen boojjita. Nama si caalu qabeenyaan, nama si caalu beekumsaaf horiidhaan hin boojjita maqaa Yesuusiin. Mee lab godhaati nam booji'aa hidhaayyaa. Jedhaa nam booji'aa hidhaayyaa. Eenyurraa akka ta'een beeku amala kana faallaa Waaqayyo sirraa gombisa guyyaa irraa kana. Sirraa baasa ilmi Waaqayyo Yesuus. Mee narraa baa jedhaayyaat. Qajeelinniif dhugaan nu walakkaatti maal godha karaa galalaa hin hojjeta. Jaalalli qajeelummaaf dhugaatti maal godha? Hin gammada. Qajeelina dhugaa. Dhuguma isiniin gadhaa nama jaalateetti dhugaa sooftu soba miti. Nama jaallatutti dhugaa soofta. Dhugaa dubbatta. Dhugaa jetta. Dhugaan immoo eenyuma wajjin wal wajja. Eenyuma wajjin akkati bultu si godha. Eenyuma wajjin iyyuu akkati karaa dheeraa deemtu si godha. Dhugaa qabaadhu malee, dhugaa dubbadhu malee, dhugaa yaadi malee nama kamiyyuu akkati mo'attu godha. Biyyesuusin dhugaan si naa dhaalu. Ameen gedhaayyaas. Dhugaan si haa dhaalu. Gaafa jiraattu maatii kee wajjin dhugaatti jiraadhu. Baawarraa kee wajjin, haadha warraa kee wajjin, ollaa kee wajjin, agalgaa'ii kee wajjin dhugaatti jiraadhu. Shingalaa goyyomsaatiin miti dhugaatti. Onneerraa kaasii jiraadhu. Onneerraa kaasii hojjedhuuf. Onneerraa kaasii qajeeluma yaadiif. Garaa keerraa kaasiiti dhugaadhaan buliif. Anama raajii dheedhee dhaabadhee jira. Amanamummaa dhugaaf raajummaatiin sin dura dhaabachuun qaban. Yookaan gara sobadha jechuudha. Hin dhaggeessu sirratti. Eenyuuf akka ta'e beeku Waaqayyo akkasiin jedha. Ati namaa taate namni sii ta'u yoo baateeyyuu Waaqayyo ofuma isaatii akka namaatti sii dhaabata. Ameen gedhaayyaat. Akkasiniin gedha Waaqayyo ergaa dhumaa. Walii keessa walakkaatti dhugaaf qajeelummaa qabaadhaadha Waaqayyo. Qajeelummaa dhugaa waan barbaade ati mee dhadhaa fuudhiitti afaan kaa'u qajeele inni garuu dhagaa basitti dhufu. Waan gaarii baadhuu fi dhaqi inni immoo waa namaa fe'atee gara kee dhufu. Dhugaan siin jedha. Ati waan nama gaarii baadhuu dhaqi inni immoo dhagaa haamtu billaa kamaa baatu suma mo'atee gala. Hin mo'atta ji'a kanaa qabdi ameen gedhaayyaas. Gaarii baadhu. Qajeelummaan. Dhugaadhaan. Dhaabate dhaabattu. Amma garumaan beektu barri kun biddira walii deebisnaadha. Hin deebisiin biddira. Cal jedhe dadhabnaan. Gaarii gochuullee yoo dadhabde si gorsoon manaa gale tokko calillee jedhe. Gaarii gochuun yoo si xulfaate humna kee olillee yoo ta'e calillee gadi malee jallinan deebisiifiin, soban deebisiifiin, micciiramummaan deebisiifiin sirraa barbaada Waaqayyo kana. Ameen jedha ayyaate. Walii keenya gidduutti jaalalli hojjetee humna agarsiisuu kan danda'u qajeelinaaf dhugaa gaha maal godhedha gaafa hojjennedha. Na dhagaa yeroo baay'ee namoota kan gargar baasu maa inni qajeelummaa inni tokko gaafa fidu tokko magaldina fida waan ta'eedhaaf yeroo baay'ee namoonni qajeelina qabachuurra ni gallaa baatu jallinatti fufa ni qajeelummaa baatu qajeelummaa lafa kaa'e jallina isaa hordofa kan namicha. Booji'i maleen booji'ameen maqaa Yesuusiin. As qabar kamirgaa gurri kee dhagaa kan jiru sin eebbisa maqaa Yesuusiin. Booji'i maleen booji'ameen maqaa Yesuusiin. Nam booji'a malee gedhaayyaat. Hin booji'amu jedhaayyaa. Jaalalaan jedhaayyaat. Qajeelummaadhaan nam booji'aa hin booji'amuudha. Warra amantan siniifaa ta'u dhiiga qaraanii warraan. Siniifaa ta'u dhiiga Yesuusiin. Kanatti barbaada gaa Waaqayyo. Amalli jaalalaa humna godhachiisee jireenya namaa keessatti kan hojjetu sangafaa kanadha. Dhuguma isiniin jedha. Arjummaa hojjedhaa malee gaarii godhaa malee nama lafa fiinaa malee hinuma mo'attu. Hinuma mo'atta. Mo'amaa kan fakkaattu hin mo'atta maqaa Yesuusiin. Sadaffaa sadii. Nama lamaan gidduu simataa keessanii tokkoffaan jiraannan lammaffaa immoo
nama yaadduu fi keessa wanta gaarii sana qabaannaan isa qabxii lama fara taasisa jechuudha waa'ee sadii. Isa sadaffaaf isa dhumaa akka obsitu si taasisa. Walii keenya gidduutti isa sadaffaan jaalala obsa akka obsitu. Baay'ee akka obsitu godha. Amalaaf humna jaalalaan haasaa jiran. Amalaa fi humna jaalala. Amalli jaalala nu keessatti hojjeta. Namaaf nu hojjechiisa. Nu lamaan gidduutti hojjeta. Nama sin bukkee qaba. Amalli jaalalaa jedhaani. Nurratti hojjeta. Namaaf nu hojjechiisa. Nu lamaan gidduutti hojjeta jedhaani. Irra deebi'a. Amalli jaalalaa jedhaani. Nurratti hojjeta jedhaani. Namaaf nu hojjechiisa. Nu lamaan gidduutti hojjeta jedhaani. Tokko harkaa fuudhee ameenaa jedhaas. Eenyuuf nu hojjechiisa? Namaaf. Namaaf akka hojjennu, namaaf akka gadi kennu nu hojjechiisa. Namaaf akka obsinu, nama akka abdannu, akka abdannu akka namaatti. Ka bukkee dhaabannu akka gargaaru nu hojjechiisa. Amma isiniin kadhadha. Mataa amma miilatti sirraa harcaa guyyaa irraa kana. As qabar ka mirgaa. Jibbi kan seexanaati. Jallinni kan seexanaati. Hamminni kan seexanaati. Sirraa baaseera maqaa Yesuusiin. Sirraa baaseera maqaa Yesuusiin. Mee narraa baa jedha ayyaati. Jedha narraa baa jedha ayyaa. Nama tokko farra hin ayyaanamte kadhannaa kana siin kadhadha. Dhugaaf qajeelummaa mana keetti hudhee daraaraan dhiiga qaraanii warraan. Hudhee daraaree jagodhata dhiiga Yesuusiin. Garaa keerraa kaaftee guyyaa irraa kana aara gooteen baataare. Hiikteen baata nama hiite. Waaqayyo sii hiika dhimma kee. Obsa nu walakkaatti hojjeta. Hamma yoomitti? Amma gaafa waaqayyo faraduutti miti. Amma gaafa namichi deebi'utti. Yookaan achuu amma gaafa gara gooftaa dhaquutti. Akka obsinuuf nu taasisa. Irraa fagaachuu dandeenya. Irraa siquu dandeenya. Garuu hin obsinaaf wanta inni godhe. Caafanni maal beektu? Wal tuttuqxanii wal aarsitanii jedhaa. Maalin godhiinaa jedha. Firdiitti wal hin geessinaa jedha. Aaddanii jedha. Walirratti firdiin fidinaa sagalee waaqayyoo. Tuttuqaadhaan, aariidhaan wal aachiftaniidha. Gaafa jee tokko si bukkeetii aaduu ko waaqayyo maal fida waaqarraa firdii fidan farada. Namni kamuu karaa keen aadiin maqaa Yesuusiin. Ara sin eebbisa sin aadiin maqaa Kiristoos Yesuusiin. Karaa keen aadiin dhiiga qaraanii warraan.